jireenya moofaan dubbadha. Jireenyi haaraan inni jireenyi moofaan inni dubbiin dubbadhu kun hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 19 waa'ee Saa'ol Yesuusitti amanuu isaa kan jedhu irraa kaasee. Utuun gara dubbii kanaan naqin garuu waa'ee jireenya moofaaf jireenya haaraa akka fakkeenyaatti akka nuuf galuuf waa xiqqoo irratti dubbadha. Fakkeenya lamaan isinitti hima. Barana keessa moofaa haaraa fakkaatu jira. Moofaadha garuu yeroo asii achi ilaalan haaraa fakkaata. Fakkeenya gabaabaa gara biyyaatti isin deebisa. Inni ruunfaan hin beektu anis dhiyoon biyyaa dhufe nan beeka. Warri kaan erga biyyaa baatanii waggaa 20 wayii irraanfattaniitu ta'uu danda'a. Safara wayyaa salbaajii bitantu jira Finfinneedha. Utuu as koon ga'in jechuudha. Wayyaan salbaajiin kun yeroo laaltanii haaraa fakkaata. Gatii salphaadhaan jedhu maaliif haaraa waa hin taane beekuudha moofaa akka inni ta'e. Namni inni keenya kutaa biyyaatii dhaquu isa namni itti dacha'ee bitu kana gaggabee dhaqee irratti lafa dha'ee fudhatee sokka. Yeroo achi siqee ilaalu yookiin boorsaa hin qabu. Yeroo achi siqee ilaalu yookiin akka wanta asiidii wayiitti naqee iddoo tokko gubataadha. Moofaa haaraa fakkaatu jechuudha. Isa kanaaf namni kun uffata haaraan bitadhe si'a gaafa namni uffata sana uffatu foolii adda ta'e tokko qaba namni utuu miicin uffata namni baay'een salbaajii sana wayyaa haaraa dhadhee bitatee uffata garuu foolii adda ta'e qaba. Namni kana eessaa bittee badaa gaafatus hin jiru maaliif hin fakkaataadha malee miti. Ookii gar tokkotti uraa qaba wayyaan kunii. Wayyaa haaraa iddoo ulfinaan taa'u lafa namni irra ejjeta fa'i wayyaa kanarra lafa gurguran sana yoo ilaaltaniitu ta'e irra ejjetu irra deemu waa meeqaan faalamaadha. Inni haaraan garuu ulfinaan fannifameetu suuqii keessa bareedee ta'a ibsaan itti fee kalardii garaagaraatiin jechuudha. Kanaaf haaraan kabaja qabaa. Moofaan garuu kabaja hin qabu. Kanatti fakkeenya kan biraa tokkoon isinii dabala. Namni fiilmii nama Paaster Deevid Yook Choo jedhamu Saawus Kooriyaa tajaajilaa guddaa beekamaa waggaa 85 biyya lafaa kanarra jiraatee ilaaltaniittu ta'a. Namni kun seenaa amantii biyya lafaa kana keessatti hojii guddaa hojjete. Waan baay'ee hojjete. Bal'isuu wangeelaa, mana barumsaa tiyooloojii, waldaa maddoo garaagaraatii Assembly of Church kan jedhullee faawunderiin isaa nama kana ture. Gaaf tokko ka'ee Waaqayyo hin waame nama kana. Hin du'e jechuudha. Gaafa du'ee deemu gara lafa jannatatti galaniitti geessa. Dhugaadha dubbiin kun dubbii dhugaa. Waan namni kun dubbateedha kan isinitti dubbachaa jiru. Gaafa dhaqu namni kun ilaa namootaaf kan qophaa'e mana babbareedaa mana abbaan itti galu babbareedaa qophaa'ee jira. Kan koosa kam jedhee gaafata gooftaa Yesuusiin akka fiilmii isaa sanarraa dubbatutti. Kan keessa kanaa jedheetti agarsiisa gooftaa Yesuus. Natti agarsiisedha. Akka fakkeenyaatti dubbata akka namaaf galutti maaliif waan biyya lafaatti fakkeessine kaa'uu hin dandeenye waan ta'eef akka namaaf galutti fakkeenya biyya lafaanarra jiru fudhadhee isinitti maayidha namni kun Paaster Choon kun. An keessa kam gaafa naan jedhu mana reefuu biyya lafaarra buburrisee dhagaa xinnoon kaa'amtee lafaa kaa'aa jirtuudha. Maal akkamittan akka kanatti si tajaajilee akka kanatti si duukaa deemee siif hojjedhee attamitti kan koo kana ta'a jennaan. Yaa Choo naan jedhe yaa mucaa koo naan jedhe mana sana keessatti
akka waan madaaliyaa lama fannifamee jiradha namni kun. Madaaliyaan lama fannifamee jiru kun jedhe madaaliyaan inni tokko kun naan jedheedhe mucaan tokko utuu bokkaan itti roobuu qullaasaa dhaabatu jaakkeettii kee baasteetti uwwiste waanta ta'eef kana isan sii galmeesse. Madaaliyaan inni lammaffaan nama beela'ee karaarra dhaabatee boo'uuf daabboo bittee laatte guyyaa tokko. Kana ala waan gaarii na duratti hojjette hin qabdu galmee koorra hin jiru wanti si waamu. Naan jedhe maali gooftaa kana godhee sana godhee yaa choo naan jedhe ati gaafa lallabdee buutu jedhe namni thank you siin hin jedhu ta'ee harka siin rukutu taanaan uuruu dhiibde naan jedhe ulfina koo fudhatte isan siin hojjedhe ulfinan argachuu malu ofii keetii fudhatte kabajan argachuu malu ofii keetii fudhatte kanaaf amma deebi'i gara biyya lafaa dhaqiitii waan hojjettu hundumaatti maqaan koo akka kabajamu waan milkoofte hundumaatti akka maqaan koo waamamu godhi malee carraan sii kenna kabaja koo kana fudhatte ati deebi'ee gara biyya lafaatti na deebiseedhe namni kun deebi'ee waan baay'ee hojjetee dhugaa ba'ee addunyaarra deemaa ture waa'een dhuga baatii isaa sun. Yeroo tokko namni baay'een keenya arra yeroo tajaajillu yeroo maal jennu maqaatti dhaamuu barbaanna ulfina waaqayyoon argachuu barbaadutti. Maal kun jireenya moofaa keessaan baane jechuudha. Isa kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo gara sanatti isin deebisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1-19 hunda isaan dubbisu garuu lakkoofsa 1-5 nan dubbisa. Saa'ol Yesuusitti amanuu isaadha. Saa'ol amma illee bartoota gooftaa doorsisuudhaaf ajjeesuutti bambanaa gara hangafa lubootaa dhaqe. Warra daandii wangeelaa irra adeeman yoo arge dhiirotas ta'u durbootas ta'u hidhee gara Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaade. Kanaafis ajaja manneen sagadaa Damasqootti akka isaaf caafuuf hangafa lubootaa gaafate. Utuu adeemus Damasqootti dhiyaate. Kunoo dingata ibni waaqaa irraa naannoo isaatti balaqqeesse. Lafa dha'ees sagalee Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'atta jedhu dhaga'e jedha. Asirratti wanti ilaallu mata dureen koo ati gara isa kamiiti yookiin immoo ati isa kam isa moofaadha moo isa aaraadha moo isa giddugaleessa asis achis fakkaatuudha. Kataagorii keessan ofii kaa'adhaa isin lafa jirtan. Saa'ol moofaan hojiin isaa inni ari'achuudha, diiguudha, qooda walitti qabuu tamsaasuudha, mancaasuudha, ajjeesuudha, dabarsanii kennuudha. Gara dudduubaatti deebinee yoo ilaalle Isxifaanos hojii ergamoota 8 lakkoofsa 1 yoo ilaalle yeroo Isxifaanos du'u boqonnaa 7 keessatti gara lakkoofsa 58 natti fakkaata. Miila dargaggeessa Saa'ol jedhamu jalatti wayyaa kaa'atanii warri Isxifaanosiin ajjeesanii dhagaadhaan isa tumanii ajjeesaniidha. Saa'ol yeroo sana wayyaa eega ture. Isxifaanos garuu balleessaa addaan qabu ture. Dhugaatti dubbate yoo guutummaa isaa sana dubbistan. Kanaaf Saa'ol moofaan ajjeesuu bare jechuudha. Saa'ol moofaan tamsaasuu bare jechuudha. Eenyuun tamsaasa? Amantoota tamsaasa. Ergamoota ari'ata, hojjetoota waaqayyoo. Background Saa'ol kana fuutanii yoo ilaaltan nama ogummaadhaan cimaadha. Nama Gamaa'eel jalatti seera barateedha. Nama naannoo Macaafi Qulqulluu yeroo dubbatu naannoo Tarseessi Siilaa jedhamutti. Kanaaf hojiin isaa ari'achuu, diiguu, tamsaasuudha. Gaaf tokko garuu gaafa inni amala isaa kana dhiisuu didu, gaafa inni hojii isaa kana dhiisuu didu, du'a Isxifaanos booda waraqata baafatee gara Damasqootti
waldaa amantootaa diiguudhaaf ergamoota hojjetoota waaqayyoo dabarsee kennuudhaaf utuu inni fiiguu ifni dheekkamsa waaqayyoo waaqarraatti balaqqeessa'e. Balaqqeen dheekkamsa waaqayyoo waaqarraatti balaqqeessa'e. Isa mana waaqayyoo diigutti waaqayyootti balaqqeessaa. Isa amantoota waaqayyoo facaasutti waaqayyoo itti balaqqeessaa. Isa oolota waaqayyoo karaan taan irra deemsisutti, isa oolota waaqayyoo gargar facaasutti, dibbatti kennutti dheekkamsi waaqayyoo waaqarraa itti balaqqeessaa. Balaqqeen sun balaqqee ulfinaa miti obboloota koo. Balaqqeen suni balaqqee nagaadhaaf Phaawulositti dhufe miti. Maaliif? Balleessuu dhaqaa jira. Hidhaatti dabarsee kennuu dhaqaa jira. Ajjeesuudhaaf dabarsee dhaqaa jira. Harka isaa keessa dhiiga jira waanta ta'eef hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 yoo dubbistanii du'a Isxifaanos irratti Phaawulos irratti walii galee jira jedha. Phaawulos harkisaa dhiiga ture. Kanaaf lakkoofsa 5 irratti inni balaqqee guddaadhaan waaqarraa itti balaqqeessee uuruudhaan isa gombise jedha. Waaqayyo galgala kana isa si ari'atu, isa waldaa waaqayyoo diigu, isa waldaa waaqayyoo tamsaasuu barbaadu, isa oolota waaqayyoo tamsaasuu barbaadu, balaqqeen ibidda waaqayyoo waaqarraatti balaqqeessu. Jireenya kee diiguu barbaadu, isa mana kee diiguu barbaadu. Balaqqeen dheekkamsa waaqayyoo waaqarraatti balaqqeessu. Phaawulos hin kufe, hin gombifame. Ati eenyu Saa'ol maaliif na ari'attaa gaafa inni jedhuuni? Ati eenyu yaa gooftaa jedhe. Ani Yesuusi jedhe. Ani Yesuusi inni ari'attu kun jedhe. Kan nama ajaa'ibu Phaawulos nama kabaja qabu ture, ulfina qabu ture. Nama kabajaan ajjabamee waldaa kiristaanaa tamsaasuuf fiigaa deemaa ture. Balaqqee waaqayyootti balaqqeesseen halkan sadiif guyyaa sadii iji isaa jaamummaadhaan rukutameedha sagalee waaqayyoo. Halkan sadii guyyaa sadii waan nyaanne iji isaas hin ilaalle jedhe. Ija isa dulloomaa sana keessatti jaamse waaqayyo. Ija isa foonii kana miti. Ija isa dulloomaa, ija isa jiramne sana, ija isa ajjeesu sana, ija isa salphina baatu sana, ija isa dabarsee kennu sana, ija isa gargar tamsaasu sana. Keessatti jaamse waaqayyo. Jireenyi dulloomaan hin ari'ata. Ilaalchi dulloomaan hin tamsaasa. Bara kana yoo teessanii ilaaltan waaqayyo hunda keenya lafa inni nu fide hin beenna. Jireenya fokkisaa, jireenya gadi bu'aa keessaa nu fide. Yeroo jireenya moofaa keessaa gara jireenya haaraatti dhufnu namni baay'een itti jiraachuu dadhaba. Maaliif? Hin qulloofne waatu tafee jira jechuudha. Sirriitti of hin laanne. Sirriitti gumaa'ee keessa hin galle jechuudha. Phaawulosiin garuu akka inni dudduubatti hin deebinetti Saa'oliin cararii waaqayyootu rukuteetti adda baase. Waan si rakkisu, waan dudduubatti si harkisu ammayyuu, waan jireenya amantii kee, jireenya hafuuraa kee dudduubatti harkisu galgala kana billaan waaqayyoo sirraa adda baasu. Balaqqeen waaqayyoo galgala kanatti balaqqeessee sirraa adda baasu. Isa waldaa kiristaanaa keessatti si rakkisu. Akka hojii waaqayyoon hojjenneef kan si rakkisu. Kan si danqu kan dhukkuban sitti ta'e maxxanni hamaa galgala kana billaan waaqayyoo dha'ee sitti adda baasu. Akkati waaqayyoof hin jiraanne, akkati waaqayyoo wajjin hin deemne, akkati gumooftee waaqayyoo wajjin hin jiraanne kan godhu waaqayyoo galgala kana sitti adda baasu. Jireenya keenyatti waaqayyoo adda baasu. Kana booddee Phaawulos maqaan isaas hin jijjiirame Saa'ol irraa gara Phaawulositti dhufe. Namni kun gaafa jijjiiramu faallaa isa duraa sana ta'e jechuudha. Dukkana keessaa gara ifaatti gaafa dhufu, gara jireenya haaraatti gaafa dhufu
nama addaa ta'e. Tootaalii jijjiirame namni kun. Maqaan isaan jijjiirame, keessi isaan jijjiirame. Wangeelaaf dabarsee of kenne. Gara jireenya moofaa sana deebi'ee hin ilaalle. Jireenya moofaa isa kaleessa qooda diigaa ture in ijaare. Qooda tamsaasaa ture walitti qabe. Qooda ajjeesaa ture. Ajjeesisaas ture. Namni akka dhugaa Waaqayyoo beekee jiraatuuf dubbii sagalee Waaqayyoo hamma andaara lafaatti deemee lalle. Ergaa Phaawulos inni barreesse yoo laalle ergaa gara 11 Roomaa, Qorontos 1, Galaatiyaa, Efesoon, Filiphisiyoos, Qolaasaayis, Tasalonqee 1, Ximootiyos 1, Tiitoos, Filimoon amma kana barreesse deebi'ee. Qooda balleesse deebi'ee ijaare. Jireenya dulloomaa keessaa bahee jijjiiramatu gara isaa dhufe. Hin jijjiirame. Jijjiirame hojii Waaqayyoo garaa guutuudhaan hojjete. Gaafa dhugaatti jijjiirame hafuura qulqulluudhaan guutamee jijjiiramu namni kuni dhugaamatti Waaqayyoof hojjete. Dhugaamatti Waaqayyoof dabarsee of kenne malee deebi'ee jireenya isaa kaleessaa sana hin hawwine. Deebi'ee jireenya isaa moofaa kaleessaa sana hin barbaanne namni kun. Kanaaf nuti har'a isa kamiin fakkaanna laa? Ammaalan fakkaadhaa isin maal fakkaattu? Isuma kaleessa Waaqayyo nu waame yeroo obboleettiin koo jireenya achumee ittee kadhattomma laphee koo na qabbaneeffate dhugaa Waaqayyo si eebbisu. Namni baay'een jireenya achumee jiraata. Waanuma kaleessa keessaa bahee dhufe cubbuu kaleessa keessaa bahee dhufe qaqqabata. Hirmii kaleessa dhiisee Kiristoos keessaa baasee fide qaqqabata. Har'a waldaa kiristaanaa kan rakkisan namoota akkasiiti. Tajaajiltoota akkasiiti. Tajaajiltoota mata jabeeyyii nama waldaa keessatti diigamsa waldaatiif. Waldaa mancaasuudhaaf olii gadi fiigan. Namoota guutummaatti hin jijjiiramneedha. Namoota ammayyuu waa tafee jiru. Jireenya dukkanaa keessaa waa qooddatan. Namoota akkasiiti kan waldaa kiristaanaatiin taphatan. Kan maanguddoota waldaa kiristaanaan dhageenye namoota akkasiiti. Kan hangafoota isaaniin dhageenye namoota akkasiiti. Jireenyi jijjiirame gadi jedha. Jireenyi jijjiirame in abboomama. Jireenyi jijjiirame nama kabaja. Jireenyi jijjiirame Waaqayyoon sodaata. Anna dhiba namoonni tokko maal jedhu namoonni kennaa ayyaanaa qabanii yeroo tajaajilan yeroo maanguddoon itti dubbatanii waa balleessee waa godhu kennaa kana simtu natti kennee Waaqayyo isaanii fadhiisu garuu kennaan kan waldaa kiristaanaati malee kan nama ajaa'ibu. Maal yoo isin dhiiftan immoo ani iddoo akkasiin naqa kaa'ee jedhu. Namoota akkasii keessa amalan duunee jira, waan itti addan baanee jira, waan itti fayyuu qaban. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa kanaafi gara keenyatti har'a dubbii kana deebisnee yeroo laallu ni maal fakkaanna? Ammaalan fakkaadha isin maal fakkaattu obboloota ko? Dubbiin keenya maal fakkaata? Yeroo namatti dubbannu dubbiin keenya maal fakkaata? Yeroo nama wajjin haasofnu haasaan keenya maal fakkaata? Jireenyi nuyi itti jiraannu maal fakkaata? Deddeebii nuyi itti deddeebinu maal fakkaata? Namicha Tamaamoo jedhamu tokko jira jedhu yeroo dubbatan biyya. Tamaamoon kuni miila tokko cidha aadaa biyyaatti jedhanii miila tokko ala kaa'ee miila tokko mana keessa kaa'ee sirbatu iddoo lama jira inni ilaalaa jedhani. Tamaamoo
maaliif akkas gootannaan gara ho'eettan goraa jedhan. Yoo inni mana keessaa ho'e mana keessa lixuuf. Yoo inni alaa ho'e immoo isa alaatti goruuf natti fakkaata. Har'a jireenyi nama baay'ee akkas ta'eera. Yoo biyyi lafaatti mi'oofte biyya lafaa keessa baduuf. Yoo cubbuun itti mi'aaye cubbuu keessa baduuf. Hi'i jechuun hin jiru. Hi'i jechuun hin jiru. Waaqayyoon hin sodaadhaan hin jiru. Waaqayyoo maallaan jedhaan hin jiru. Jireenyi biyya lafaa kuni fololchiidha akkuma barbaadan amma yoo barbaadan lafa dhugaatii yoo dhattan wanti sun jiru. Yoo mana sirbaa dhattan wanti sin dhiphisu hin jiru. Garuu gara mana waaqayyoo yoo dhuftanii lola jira, dhiibamuu jira, waa hedduu jira. Maaltu na rakkisee amma kanaa wajjin jedhee tokko. Inni mana waaqayyoo garuu dhuma isaatu ulfina. Inni mana waaqayyoo keessaa garuu dhuma isaatu kabaja. Inni garuu gara dhugaatii gara biyya lafaa dhaqu oki tokkotti cuubee keessa gaa oki tokko qolee dha'ee lafa buusa. Salphina fuulli faa badee gala jechuudha. Kanaaf nuti maal fakkaanna har'a dubbiin keenya? Ani maalan fakkaadha isin maal fakkaattu? Akkas jedha sagaleen waaqayyoo abbaan argatta yoo naa dubbistan natti tola garuu argadhee natti fakkaata. Galaatiyaa 5:16 yoo dubbisne ija hojiin hafuuraa fi hojiin foonii jedha. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jalaa hin jirtan. Ila hojii fooniif hojii hafuuraa. Lamaan isaa waliin. Inni hafuuraa dhugaa jedha. Inni foonii soba jedha. Inni hafuuraa jaalala jedha. Inni foonii jibba jedha. Hojiin hafuuraa walitti qabuu jedha. Hojiin foonii mancaasuu jedha. Hojiin foonii diiguu jedha. Hojiin hafuuraa ijaaruu jedha. Hojiin foonii gargar baasuu lallaba. Hojiin hafuuraa walitti qabuu lallaba. Isa kam keessa jirra nuti? An kam keessa jira? Isin kam keessa jirtu? Saba Waaqayyoo obboloota ko. Isa kam keessa jirra nuti? Ni warra ijaaruudha moo warra diiguudha? Warra ari'atuudha moo warra walitti qabuudha? Namni baay'een immoo ofii masaatiin ka'ee waldaa kiristaanaa keessaa of ari'atee jaarsoliin na ari'atee abaluun na ari'atee kanan na ari'atee jedha. Hojii isaati isaa ari'atan nama baay'ee waldaa kiristaanaa keessaa dhugaan isiniin jedha. Maaliif? Wanti qulqulluu ta'eef wanti xuraa'aa wal bira taa'uu hin danda'u. Wal morma fooniif hafuurri wal morma. Iddoo dhugaan jiru sobi dhaabachuu hin danda'u. Gonkuma. Iddoo hafuurri qulqulluu jiru hafuurri hamaan taa'uu hin danda'u. Isa kanatu wal makee nu rakkise jechuudha amma bara kana keessa oolaalle. Wal make wanti wal make immoo gargar baasuun rakkisaadha. Ciniintaniin ilaaltani amma baaqilaa jedhu biyya keenya baaqilaa yeroo affeelanii baaqilaa mattanii isin ammaartanii afaan itti nattu tokko tokko ilkaan keessan qaagodhaa jettu. Baaqilaa duudaa or baaqilaa budaa jedhu. Utuun isin dhuguma baaqilaa dhattanii nyaataa jirtu isin na gargaara jettanii. Waldaa kiristaanaa keessa wanta akkasii guute. Isin kiristaana jechuu, isin nama Waaqayyooti jechuu, inni garuu keessi isaa waan biraadha. Isa akkasii gaafatti buutan argitu bar. Gaafatti wanta akkasii kan argan walee dhokatee ta'a.
Baaqilaan keeshaa keessatti hidhamee daa'amni reegaa keeshaa keessa fuudhamee miicamee affee lamutu baaqilaa isaa fayyaduu fi hin fayyadne ta'uu isaa adda baastu. Kanaaf isa kam keessa jirra nuti? Of ilaaluun, of sakatta'uun gaarummaa qaba. Namni hojii keenya laalee gara Kiristoos dhufaa jira moo baqataa jira? Ana laalee dhufaa jira moo baqataa jira? Erga abaluuti ani waldaa sana hin naqu. Erga abaluuti ani maalan godha amantii kana jedhee baqataa jira moo maalootu akka abaluu ta'an? Abaluu dhuguma nama Waaqayyoo ta'ee namni waa'ee keenya dhugaa ba'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13-16 yoo dubbisne isin soogiddaa'edha ifa biyya lafaati si'edha. Soogiddi yoo soogiddi maal fayyada gadi baasee dhidhiitama maleedha nama turra deemaa'edha. Iddoo kana meenan dubbisa abbaan argattan naa dubbisaa mi'aal tokko. In arganne taanaan argadheera nan dubbisaa. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee homaa tokkoofuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaaramte dhokachuu hin dandeessu. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jalan kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee ibsichas mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsaa'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isinii soogiddaa'edha. Soogiddi maayin soogiddaa mi'eessa. Soogiddi waan dhannama hin qabne akka inni dhannama qabaatee namatti tolee mi'aa'ee nyaatu fayyada. Soogiddi garuu mi'aa of keessaa hin qabu taanaan gatii maalii qaba? Dubbiin keenya namatti hin mi'aa'a. Dubbiin koo dubbiin keessan namatti hin mi'aa'a. Warra biyya lafaatti hin mi'aa'a dubbiin keessan. Moo haasaama warra biyya lafaa dubbanna nuti? Haasaama warra biyya lafaa duukaa buunee haasofna. Laanguweejiin an fayyadamu, laanguweejiis hin fayyadamtan. Maaltu adda godha warra biyya lafaatiin? Waaqayyo nu haa oolchu garuu gaaf tokko Yesuus nu tufee gad darbatee gad nu baasee akka biyyi lafaa nurra hin deemne. Akka seexanni lafatti nu hin dhidhiinne. Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo sababa inni nu obsuuf dinnee cubbuu shaakalla taanaan, dinnee waldaa kiristiyaanaa diinna taanaan, dinnee namatti gufuu gabbaasee nu darbachuun isaan oolu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isin ibsaadha. Ifa keenya amma namni ifa keenya laalee gara keenya dhufaa jira moo nu baqataa jira? Ibsaan maa inni dukkana naannoo isaa jiru mo'eetu ifa kenna akka namni hin gufanne godha. Dukkana keessa deemuun hin danda'amu. Dukkana keessa deemnaan yookiin girgiddaatti buutu yookiin dhagaatu sin rukuta yookiin gufuutu sin rukuta. Jireenya keenya baadiyyaa keessa dur isuma magaalaa kan ammayyuu ibsaa dhaamsitan yoo deemtan yookiin teebilitti rukutamtu yookiin waama tokkotu sinna. Jireenya baadiyyaa keenyaa yoo dhattanii naannoo baarzaafiin jiru keessa yoo deemtan yeroo ibsaa hin qabne dur iddi baarzaafii akka inni itti miilla nu rukutu dukkana keessa waan deemnuuf wayyoo inna miilla keenya nu fottossa. Akka inni gufuufaa qaanu godha. Keessa buuna utuu hin argin boolla waan huurataa keessa. Maaliif ifatu hin jiru jechuudha. Erga Yesuus ifa nuun jedhe nuyi ifa sana taanee jirra. Ifa keenya laalee gara Kiristoos dhufaa jira. Ifa jechuun ikkoo Kiristoos jechuudha. Kiristoos ifa. Kiristoos jireenya. Namaaf ifa taanee jirra. Warra dukkana keessa jiran naannoo keenya jiraniif. Moo ciraamatti akka isaanitti dukkanaan gochaa jirra hojii keenyaan dubbii keenyaan. Haasaan keenya maal fakkaata nama biratti? Dubbiin keenya maal fakkaata nama biratti? Dhuguma inni nama Waaqayyooti. Dhuguma isheen nama Waaqayyooti.
haasaan seellee nama waaqayyooti. Gaafuma isheen nama wajjin haasoftu, gaafuma ishee isaa wajjin haasa'u akkamiin gammadaa namni nuun jedhamoo utuu kan arguu baadhee, utuu mana baluu sana waldaa sana keessatti arguu baadhee nuun jedha laata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbii kana Maarqos boqonnaa 9 keessatti argachuu dandeenya. Luqaas 14:35 irrattis arguu dandeenya. Kanaaf nuyi maal fakkaanna waan jedhu of ilaaluun gaariidha. Roomee 8:9-17 yoo ilaalle, Roomee 8:9-17 Hafuurri Waaqayyoo yoo dhugumaan isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa qabne kan Kiristoos miti. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif kennaa'edha. Lakkoofsa 9 kanarratti istireesii gochuu barbaade. Hafuurri Waaqayyoo dhugumaan si keessa jira taanaan, isin keessa jira taanaan, isin keessa dhugaan yoo jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin deddeebitan. Bara keenya keessa dubbii kanatu warra rukute. An tajaajilaadha. An geggeessaa waldaa kiristiyaanaati. Hafuurri Waaqayyoo na keessa jira jechaa eessan dhaabadha laata? Maalirratti walii gala laata? Dubbii akkamiin dubbadha laata? Namni keenya bara si'anaa yooti kana dhiisii jetteeni didee iddooma sanatti fiiga. Yooti sanan ilaalinii jetteeni didee achumatti fiiga. Yooti nan gorsa jette akka dubbii sagalee Waaqayyootti nan gorsatti nima jette ansi caalaan beekaa siin jedha. Waaqayyo garuu nu haa gargaaru. Ifa keessa waan jirru fakkaannee dukkana keessatti nama baay'ee dhumaa yeroo obboloota ko. Waan jiru fakkaate namni baay'ee wayyaa keessatti du'eera. Warruma biyya lafaayyuu wayya dhugaan isinitti himaan. Warra sagalee Waaqayyoon dhageenya wayya. Namni baay'ee waan jiru fakkaate, namni baay'een waan Kiristoos duukaa deemaa jiru itti fakkaate hin se'a malee hin jiru. Utuu dhuguma hafuurri Waaqayyoo keessa jiraate, utuu dhuguma hafuura Waaqayyootiin namni geggeeffamu jiraate, hafuurri Waaqayyoo akkoo akkati abboomamtu, jaalala akkati labsitu, tokkummaa akkati labsituudha kan jireenya keenyatti dubbatu. Garuu qooda jaaruu diiguutu, qooda dhugaa dubbachuu sobuutu iddoo qabatee jira waldaa kiristiyaanaa keessatti. Waldaa kiristiyaanaa jechuun by the way mana amantaa duwwaa miti. Laphee keenyatti deebinee ilaallame. Lapheen keenya waldaa kiristiyaanaati bara kana keessa. Lapheen keenya maal? Hafuurri Waaqayyoo amma gara keenyan dhufamoo nurraa baqata. Diigaa jirra moo ijaaraa jirra ofii keenya? Hafuura keenya diigaa jirra moo ijaaraa jirra? Of mancaasaa jirra moo of ijaarree namootaaf bu'aa ta'aa jirra? Hafuurri qulqulluun maal jedha waa'ee koo, waa'ee keessanii har'a? Akkuma paaster Choo sanaa ansin beeku jedha. Galmeen Waaqayyoo maal dubbata waa'ee koof waa'ee keessan? Amma utuu har'a dhiyaatee dubbifame waa'een karrasaa maal? Waa'een obboleessaa, waa'een obboleettii maal jedha galmeen Waaqayyoo? Hafuurri qulqulluun laphee keenyatti boqotaadha. Hojii keenyatti boqotaadha. Dubbii keenyatti boqotaadha. Adeemsa keenyatti, oolmaa keenyatti boqotee jira. Moo kosmoo dibanneema maqaan keenya irra keessi kiristiyaanaa, keessi keenya immoo waan biraadha.
Moofaan jaallatamaa miti nama biratti ku. Wayyaa kafana moofaa yoo uffatee namni nama bira taa'uuf ka'e oo achi narraa siqe moofaa kana abboo ofirraa baasii gateedha namni wayyaa ciccitaa wayyaa gara biyyaa yoo deemnee ilaalle baasii moofaa kana. Dhiifama jireenya moofaa. Moofaan eenyu biratti hin jaallatamu. Dhaqee moofaa kana ofirraa qayyaradhu nuun jedhu dur yeroo ijoollummaa keenya. Moofaa kana ofirraa miiccadhu faayidhu. Moofaan wayyaa haaraa irratti laxxafamee hin hodhamu biyya. Maaliif nyaatamee ciccita. Hin ta'u yoo isin asiin nan hodhattan achiin cita. Utuu isin asiin nan suphattanii achiin tarzaa'a moofaan. Inni butute. Waaqayyo har'a jireenya moofaa nurraa gada baasu. Laphee koof laphee keessan keessaa jireenya moofaa gada baasu. Jireenya fakkeessu. Phaawulos hin jijjiirame. Dachaa hojjete. Dachaa balleessi hojjete. Akka gooftaa nan fannisinaa jedhe akkaataan inni du'a isaatiillee miraakilii addaati akkaataan inni itti du'e. Isa kanaaf nuti maal fakkaanna? Maalidhaa wangeelaa Maatiyos 18:6 yoo dhannee dubbisne waa'ee nama gufachiisuu dubbatame iddoo sana meelaa. Akkeedha 18:6 namoota gufachiisuu irraa of eeggachiisuu isaadha. Yesuus itti fufee eenyu illee warra xinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisuu irra dhagaan daakuu guddaan morma isaatti hidhamee tuujuba keessatti liqimfamuu isaaf wayya turedha. Dubbii baay'ee ulfaataa warra xixinnayyoo natti amanan kana gufachiisuurra dhagaan daakuu guddaan itti hidhamee tuujuba keessatti yoo gadi darbatame wayyaa'edha. Jireenyi keenya irra nama gufachiisaa oola moo namni akka waldaa kiristiyaanaa dhufuuf afeeraa oola waamaa oola kottaa jedhee gara waldaa kiristiyaanaatti waamamoo waldaa kiristiyaanaa irraa ari'ataa oola. Asii tajaajilaa oollee asii dubbii waaqayyoo dubbachaa oollee asii namoota wajjin kadhachaa oollee gabbaanee waan biraa dubbannaa laata? Gabbaanee waan biraa goonaa laata? Namni natti gufataa laata? Jennee of ilaallaa laata? Dubbii dubbannullee eeggannaadhaan hin dubbannaa. Gocha goonullee eeggannaadhaan hin dubbannaa. Nama gufachiisuun baay'ee waan hamaa waanta ta'eef jireenyi keenya Kiristoosiin hin lallabaa laata? Namni jireenya moofaa keessaan ba'u taanaan rakkisaadha. Namni jireenya moofaa waaqayyo keessaa baasee didee keessatti harkifata taanaan baay'ee rakkisaadha. Obboloota koo waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf galmeen waaqarraa waa'ee koo waa'ee keessan maal jedha laata? Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin Maatiyos 16:13-16 namoonni waa'ee koo maal jedhu jedhee bartoota gaafate. Waa'ee koo maal jedhu? Inni kaan Eliyaas siin jedhu, inni kaan Abaluu siin jedhu jedha Phexros. Waa'ee koo maal jedhama namni? Waa'ee keessan maal jedhama? Eenyu nuun jedhu? Dhuguma amanaadha jedhu moo? Dhuguma nama waaqayyooti nuun jedhu? Eenyu nuun jedhu? Hojiin keenya waa'ee waaqayyoo nama waaqayyoo ta'uu keenya lallaba. Dubbiin keenya nama waaqayyoo ta'uu keenya lallaba. Haasaan keenya nama waaqayyoo ta'uu keenya lallaba. Of gaafannaa laata deebine? Gooftaa Yesuusuu gooftaa ta'ee utuu jiruuti kan inni bartoota isaatiin deebi'ee namoonni waa'ee koo kana eenyu naan jedhu jedheen. Geggeessummaa geggeessuun irratti akkaataan itti waldaa geggeessaa jiru kun maal fakkaata jettanii?
namoonni waldaa kiristaanaa geggeessitan of gamaggamtu, of ilaaltu. Tajaajiltoonni immoo of ilaallaa, of ilaaltu. Dubbiin akkasitti dubbadhu kun, haasaan itti haasa'u kun maal fakkaata jennee of ilaallaa. Yoo isin kaatanii amma rakkoo wayii ani cherchii keessatti yeroo geggeessaa waldaa kiristaanaa Harariin tureerasi, Dambidoolloottis waldaa kiristaanaa geggeessuun baay'ee ulfaataadha. Biyya lafaa bushuu salphata dhugaan isinitti hima. Biyyi lafaa yoo diddee uleedhaanis maaliinis hin mokkoru. Hin rakkattu garuu waldaa kiristaanaa keessatti. Abeet 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 abeet. Waa meeqa dhageessu? Dhalooti bara si'anaa adiidhaan gurraachadha. Gurraachaan immoo adiidha isiniin jedha. Isa ofii balleessetu jaarsolittii sanaa geggeessitootuma kanaaf hin baqadhadha. Garuu jabina sin barbaada. Jabachuu. Maaliif? Gaafan keessumaa Hararitti maanguddootti filatamee hojii nutti kennan gaafa qeesiin nu katsiisanii nan boo'e, nan sodaadhe. Nan sodaadhe. In ulfaata maaliif nama waldaa kiristaanaa keessa kan jiru namni gaariin jira, namni nagaan jira, addaggeen immoo jirti. Addaggeen akka ijoollee Eelii aarsaa mana Waaqayyootiif dhiyaatu ijoolleen Eelii isa fuudhanii nyaatu ni reewaan aarsaaf dhiyaate. Addaggeen guddisa badde. Sorry jecha kana jechuu kootiif. Waan akkasii jira. Yoo isin itti himtan kan isin hin dhageenye. Hin jijjiiramne jechuudhaan namni akkasii waldaa kiristaanaa jira jedhanii fi dhufee waldaa keessa taa'ee isin danqa. Rakkina uumuudhaaf ta'a jechuudha. Gidduu. Yookiin qulqullaa'ee amanaa hin taane, tajaajilaa hin taane, yookiin immoo inni akkasii rakkina fida jechuudha. Kanaaf obboloota koo jireenyi koo maal fakkaata? Galmeen waaqarraa waa'ee koo maal jedha? We don't know. Gaafatti fuula Yesuusii deemnu maaltu nu eegalaata achitti? Ammayyuu waan moofaa baannee jirra, waan moofaa sana uffannee jirra. Maqaa Yesuusiin moofaa hin taane jireenya keenyarraa Waaqayyo galgala kana haa baasu. Ulfina Waaqayyoof kan hin taane Waaqayyo galgala kana nurraa haa baasu. Jibba weennoo alalummaa fakkeessuu galgala kana Waaqayyo nutti adda haa baasu. Kanaaf akka sagalee Waaqayyoo jedhutti akka Phaawulos xumura keenya bareechachuu, Phaawulos qooda diige ijaare, qooda bal'ee ijaare, dhuma isaa bareedee Phaawulosiif, xumura isaa bareedee Phaawulosiif. Kanaaf jireenya moofaaf keessa turre keessa naanna'uun, jireenya moofaa keessa Waaqayyoo ittiin waame keessatti deddeebinee qaqqabachuu keessaa Waaqayyoo nu haa baasu. Isa dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Gabaabsee kadhadhee namoonni nuuf kadhatanii miruunis jira obboleessi keenya Waaqayyoon kadhanna.